سجرا بلال كي سيرا جيتي فيديو قرتي سنجتشو واجد جرني فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تافي خبجم توتا كن يقاسم أنو جالتي تيني توني راتن خاتك اللي سران اسم براجيسو تاكنا تيجاتي سلام دا غابا دوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تخنيا في ودوتو تخنيا خبجمو قالي غاران تنا تاكنا تي واتين غاران تنا دفيني و مغرتي ابراهيم في وردا بيفتوتي ابراهيم غا مالي غرتي mucaan kiyya isa qotee jechaa jira Bilaal ammoo akka biiftuu bira dhiisee inni duraanuu siiriidhaan tuqamee jira. Mucaan wanta bireera. Biiftuu bireera mucaan biiftuu bireera. Ati ammoo agartee jirtaati silaa mucaachitti. Mucaa harkeetiin jiree biiftuu bireetti. Eessatti waanti duuba dilana mucaan achirra achumatti wanti ta'ee jira malee isin nagarree. Mucaan amma mucaa sanan dhugaa'in harkee jira amma. Agartee jechuudha. Harkeetiin jiree mucaa sana. Hayi duuba mucaa kun mucaa biiftumaa dhokoise malee namni biraa kan dhokoise hin jiru. Eeqa Abiraayim dhoise bar duraanis abbumaa dhoise mucaa. Amma maali akkana waywaachaa jira mucaan kiyyoo isa qotee jechaa jira. Ammoo mucaa namni dhoise biiftuma siiriitti. Biiftumaa dhoise mucaa achitiin harkee hin jiru. Duraanuu Abiraayim dhamaaftee mucaa fuusiftee jechuudha mucuma isaa if wallaalchisee jechuudha. namni ilmoo isaanii wallaalame yoo siiriin dhameellee siiri maal tugooti mucaa isiituu fuudhee mucaa nama isii bireera mucaa siiriin dhamaafteeti mucaan dhamee kaa isuma bireera ilaa amma maaltu amma namni xiyyoon mucaan isii bireera hin taane amma namni amma jeefteef taan ammoo biiftuun ni baafti. Maala jeefti miyyoon achi baasu qabdi dirqamaan baafti miyyoo achitti harkinee mucaa achitti harkinee. Ati harkitee jirta jechuudha. Harkiteettiin jiran daruu dhugaanii. Dhagaa daawwattoota mee dhagaa mucaa harkeetiin jira mucaa isiin ni najjeesaa itti jechuudha mucaa kana hadhoonsite mucaa nama chumeeraa jechuudha amma inni kun awwaaniin gartee har'aan tana sitti isaa yaameef inni ganda sangala ganda gartee biiftuufaa bira ollaa biiftuuti gandi isaaniitii fi manni isaatti inni galuu fi manni biiftuun faan galan jechuudha. Ollaadha wal bira. Kanaafin isaa karaa deemu qabee eessa deemtaa jechuudhaaf isaa asitti as meeshaa dubbisee akkasii waan kana irraa maruu hin dandeenye. Mucaan ammoo isii bira iraanaan jee mucaan gartee Bilaal. Ollaa keenyaami ol beeynaatis jechuudha. Achi jiraanaan jee isiin ammoo maali siiriidha gooti baay'inaan anis numaan beeka. Isii wajjin illee xiqqoo tureetiin halata gaafa kaan nanee jedhanii beeytaatu. Maawo kalata guddee sinee itee mise. Silaa mucaa cina babsiisee manni kun nani dhiisaanis. Ayyalalee halkan tokkoon bultu silaa amma nichitii faala silaa lafa kaayefaa. Ikkitii amma waa hundaa'u sirri beeka waan ollaa taateef gaa namni ollaa tokko wal beekaa miidhaa gottoota. Yaqa namni ollaa tokko eegaa sirri wal beekaa. Waliin isaatis waa'ee guyyumaaf dalagaa adda galaa malee galgala hojii galaa miti. Galgala bikkata qaarayyi. Galgala bikkata qaarayyi. Ollaadhaa kaayaa namni wal bira dhufee wal biratti xiqqoo taa'ee faa deema. Ammoo kan gubbaa mucaan kun isaan bira taa'aa gartee ollaa jechuudha. Kanumaafuu Abiraayim akkana waywaachaa jira. Yaa Bilaal isa qotee Bilaal ni du'e moo maali jaaniiti viidiyoo gartee duraan dabarte jechuudha. Viidiyoo duraan dabarte Abiraayim garsiisan eegee inni bayyanate jechuudha. Abiraayim achiiru san Abiraayim san gartee jaarsa wardaatiin tala san. Haadha mucaa saniiti haadha. Mucaa kana maaliif gootisiin? Haadha mucaati. Mucaa siiriitti goote. Isa dayyuusummaa isaaniis haadha mucaatiin baala. Haati mucaa siirumaa waa siiriitti gooteetiin mucaa sana achitti ilaamaa. Eegaa isiin akkasii isiin siiriitti gootu ammoo mucaan Bilaal ilmoo xiqqoo hoggoo akkas gootee fokkottuudha. Ammoo jaartii isaa ta duraa haadha mucaa isii bira deebi'ee jira rammaan tanaatiin dhageenye dhiyoo tana. Isii bira deebi'ee. Eegaa isii bira deebi'ee rammaan tana. Deebi'ee jechuun maal dhagee? Iddoo tana wallee mana isaanii dhaquutti hin jirtuun isaatis. Amma guyyuma lama halkanuma lameen kanaa hin dhaqne malee jiran maan dhagaa. Hagalee dhiima tanaa kam dhiima guyyaa lama sadii dura. Amma duraan dhaga'itiin dhagaameetis halkanuma lameen kanaa hin dhaqne. Dhugaa keetti dhugaan wallahi ammaan tana achi galeeti Bilaal kiyyoo ichaa jira amma Bilaal beekee biiftuu harkaa qabee jechuudha akkuma mucaan ammaan tani yeroo yoo deemnee ilaalle biiftuun tun beekee kan naaf ishiin waan iddoo antaanitti naaf biiniin tokko barbaade isii amma durallee haftaane gaafa isii wardaa dhoyte jechuudha gaafa wardaan gaafa dirte barbaade isii jechuudha gaafa san naaf biiniin kun sababaan gartee isii hojii deemu jirutti milmoo eegana fuusifte boodaan isii dhiisemi
eega hojii barbaadu eegalee kan isillee na barbaadi biinillee qabdee isallee akkas goosifte jechuudha meelaala daawwatu. Isumaa tokko si balleessee irra otuu sun hunda amma. Isii dafaa egaa isumaa utawaa hunda balleessitu. Warri isaanii gondarii warri isaanii. Warri isaanii gondara. Hai. Beekte siirii tana bara abbaan biyyarraa godhaan. Tana hunda beekte warri isaanii gondara. Gondara ana guugaan hojii asomaaltiin beekan duuba. Baaniin beekan ati. Guun wajjin asbaanii asomaaltiin beekan. Gondar immoo warri isaanii warra horkee warra jaa warra siirii gadi godhu jechuudha. Warri isaanii warra guddaa siirii beekamaa mitis. Hai illaanuu ambara ammaan tana abbaan dhugumaan achi kamitti akkasii godhaa jeetiin asuma keessaa qabanii shakkeemmoon duraan daawwattoota keenya kunoo biyyaa godhaa jiran siirii. Biyyaa ammaan tana kun warri isaanii siirii guddaa mitis. Laasanii miti sanumtinuu ammaan tana harka fashaloitee wardaan ulaa cabsitee seente duraan kan isaa mana jiranii. Hulaan qolla fi guutaa kallee isaa manuma keessaa irra illaanuu. Biizinesa kanaa ni qabdii beektaa maallaqa kanaas. Illaanuu maallaqa heloo tilifoonumaan bilbiltee waan siirii fi maallayni waliin deemaa bareedee. Alaa fi jettu waan siirii fi maallayni waliin deemaa. Egaa. Namni maallaqa hin qabne isa siirii godhaame. Ammaan tana rabbi haa baasu bilaal kana. Rabbi haa baasu wallaahi. Jaan san cunqurfame beektaa. Cunqurfame hudduu takka cunqursite mijoon akkuma feete gootiin nagarreeme. Boomtaa wayi manaa gabbaa. Waan namni naman goonime ilmoo daa'ima akkamti akkas godhaniiru. Waan namni naman gooni barbaadu. Waan sirriitti wallaahi. Ajaa'ibaa mi wanta kanaatu. Egaa daawwattoota keenya meelaala. Ammaan tana rabbi haa baasu ammoo biiftuu baasiif mucaa Abraahim bayyanatee jira meef baree jira jechuudha. Jaartii bira deebi'ee sheetichi sanii isaa galatoomne. Shaftichi gaa. Shaftichi galata guddaa qabaa meetis. Ammaan tana Abraahim wayi waachaa jira. Sheeka faadhaa wajjin biinii faa bira wajjin taanii akkana wayi waachaa jiran. Dhiiroo mucaan kiyya kun eessa jira bilaal kiyyee seeraa jeeti. Viidiyoo garsiisan jechuudha. Wayi waachaa jiran. Viidiyoo magarsiisanii viidiyoo isaanummaan akkas gooyisan gartee. Viidiyoo magartee inni qabee ilmoo isaa akkas gooyisee viidiyoo san garsiisan jechuudha. Bilaal kiyyeessa jira jechuudha. Meelaal. Amma kanatti boo'ee amma kana lubbuudhaaf asitti dhuftee. Isiin otaa ajaan rumaa hin qabne takka ajaan qabdu. Siirii daleetii meeqa tanaaf ajaan qabne kaa bilaal kiyyatti amma harkaa baasanii mi. Amma kun wardaa fi siirii kophee godhaaf jetteeti dadhabdeessa mana sii jala deetee wardaadhaaf. Wardaadhaaf illee moo. Egaa bar wardaa gumee kammaa dura san beektu isii tana sirriitti hin beektu isaati wardaa. Isiimo wardaa walitti hin beeku waan ammaan. Egaa barbaade isii taa haftaa jirtu isiidhaan yaada jaarsa isiiti Abrahaam kun. Amma dura hangam takka mana isaanii kana dhufanii. Hangam duraatu sinaanatti himta mucaa barjaa. Mucaan ammaan tana amma yoo walii inni laalleen illee rakkoodhaan harkoo taa'ina fakkaata. Suma achitti na jala baasettee qaammaan. Amma si egaa yoo si geessellee bikka san fakkeenyaaf akkana wajjin deemu akka itti wajjin deemu jira. Yoo mucaa kana amma baasu baattee ni baafna naafeetuu ni baafna akkam jira. Ni baafna wallaahi mucaa sana ammaan bakka inni jiru akkattiin zaayira beekaame akka isii. Wardaan kana itee jaarsa fuute siiriin isaanii fashalamtee hin beektu. Siiriin isaanii fashalamtee naafeetis ati waa hundaafuu to'annoo bikka san hogguu isiin manaa gabbaate mucaa qofa laalee akka inni mana jiru. Mucaa qoftiin hogguu mana jiru laaliiti yoo gartee inni bilaal qamanee jiraatu taate hogguu isiin baatu qofa naa bilbile guusan ni dheeyna. Inshallah. Yoo baasuu baatee ammatti taakanaati daawwattoota keenya inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti isinis nagayaan ni turaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.